Ashamaa akkam jirtu hordoftoota yoo multimedia kun Campus Live-dha. Campus Live. Egaa sagantaan keenya Campus Live-in karaa yoo multimediaatiin kan isin bira ga'u yeroo ammaa kana keessummaa tokko qabatee isin dhufee jira. Egaa akkuma beekamu Campus Live-dhaan barattoota akkasumas immoo barsiisota hawaasa kolleejii kan mana barnootaa kan dhaabbilee barnootaa garaagaraa muuxannoo jireenyaa isaanii akka nu qoodanii as istuudiyoo yoo multimediaatti qabannee isiniif dhufna yaada isaanii akkasumas wantoota bashannansiisoo barsiisoo ta'anii kan isin biraan geenyu ta'a jechaadha. Marree guyyaa har'aa kana immoo keessummaa ajaa'ibaa namootni baay'een keessanii beektan barnoota cinaatti sooshaal miidiyaa irratti wantoota adda addaa ni hojjeta. Egaa isa faana walasin barsiisaa turtii bareedaas akka waliin qabaannu abdiin qaba. Keessattuu barattoonni yuunivarsiitii Haramayaa barataa kana namni wallaaltan jirtu jedheetoo yaadu. Campus Live. Jedhamtaa eessarraa gara yuunivarsiitii Haramayaa dhufte? Tole namoonni baay'een mooraa keessa jiran na beeku. Garuu maqaan kiyyaa kan mana barumsaatti ni yaamamu. Lammeessaa Habtaamuun jedhama. Kanan dhufe immoo godina Shawaa Kaabaa Salaalee aanaa Bichuu fi Nyaarraayi. Salaalee dhufte? Salaalee. Baay'ee Salaalee jennaan sirba itti yaadadha beektaa? Salaalee ba'u malee baranaa salaalee ba'u malee yawaan nana jeesi bakkuma garaa gogu malee Salaaleetti galanii shukutii malee maali dhaatanii galee waan ofiitu gubanii ka'ee dhaabuqiisanii. Maqaan kee inni sirrii Lammeessaa? Maqaan kun sirrii Lammeessaadha. Maqaan kun sirrii Lammeessaadha. Maqaan TikTokii kiyyaa immoo Lammittiidha. Lammittiidha. Egaa mee namoonni baay'een kan itti si baran akkasumas immoo ijoolleen yuunivarsiitii Haramayaa keessattuu har'a eenyu faana jira? Har'a eenyu faana jira? Har'a eenyu wajjin jira? Abdii faana. Kan jedhuudhaan namoonni baay'ee si beeku. Akkami TikTokii fi barnoota? TikTokii fi barnoonni bareedaadha. Yeroo baay'ee namoonni anuu akka tasaa ta'ee amma already gara xumuraarra ga'eera. Baranan eegalee TikTokii kana sirrumatti ji'a sadaasa keessan haalaan sirriitti eegalee. Nan gaabbafaayyuu osoo akkuma fireshmaanii ta'ee waggaa lama waggaa sadii dura eegalee jiraadhee oona. Haga tokko steeppii tokko fuulduratti nan deema jedhee yaadaayyuu akkasii. Garuu yaa sadaasarran jalqabee konteentii immoo akkuma ati jettee konteentii akka intarviiyuu ta'ee nama weellisaa isaan beekan gaafadheetuun weellisaa akka weellisaan fa'aa gochaa ture yaa bareeda turenna. Barnoonni fi TikTokiin namatti beekeef wanta faayidaa qabudha malee wanta miidhaa qabu miti. Namni baay'een TikTok irratti waan amalaalu namni hojiin qabu fa'aa barnoota dhiiseeran dubbisuu maal maal jedhee yaaduu danda'a. Garuu akkasii miti. Sooshaal miidiyaaf barnoonni akkaataatti fayyadama keenya malee homaa daangaan waan nu daangessu hin qabu jechuudha malee. Kanaafuu TikTokii fayyadamuu fi TikTokii fayyadamuu irra caalaa hojjechuu fi barnoonni badaa kana miidhaa walirraa hin qabanii akkaataatti fayyadama keenya malee miidhaa hin qaban jechuun barbaada. Sagantaan keenya sagantaa Campus Live-ti waa'ee jireenya yuunivarsiitii akkasumas immoo bu'aa ba'iiwwan jiran keessattuu ati waan baay'ee nu kaasuu dandeessaa. Jiisidha yookiin bara kana eebbifamta yuunivarsiitii Haramayaa gadhiistee deemuudhaaf egaa guyyoota muraasatu hafa ji'a waan hin guunnedha. So eebbifamaa bara kana eebbifamtalleedha. Mee yuunivarsiitii yeroo dhuftu haalli ati yuunivarsiitii yeroo dhuftu yaadatu fireeshii taatee mee akkam ture? Yuunivarsiitii kana jalqabumarraa kaasnee yuunivarsiitii nu dhiyootti barachuu hin barbaannu akkuma intaraansii qoramnee qabxiin nu gadhiisameen yuunivarsiitii baay'ee nu dhiyoo jirutti jira. Yuunivarsiitii baay'eetu jira. Opshinii baay'ee qabnaayyuu akkasii. Keessattuu Finfinnee illee nu cinaa jira maal Saalaal. Yuunivarsiitii baay'ee jira dhiyeenya keenyarra. Garuu akka carraa ta'ee warri baajii keenyaa maatimatti maxxannee dhiyaannee barachuu kana hin barbaannu innaa sanitti. Innaa kanaa miti innaa sanitti innaa. Sababa saniif mooraas innaa guunnu akkuma qabxiin keenya dhufeen yaa fageenyarraa guutuu barbaanni. Achi ani tokkoffaa irratti Haramayaa guutee tureyyuu akkasii. Tokkoffumarraa Haramayaa naga'ee innaa kun haga ammaa waggaa 3 guutuu waggaa 4 keessatti barachaa turre jirra jechuudha. Akkuma walumaa galaatti yuunivarsiitii yoo jedhamu dhaabbata barnootaati. Garuu akka ani yaadee fi akka ani arge waliin argu baddaaf gammoojjidha jechuun ni danda'ama. Keessattuu laayifii gibbii jedhama. Barataan yuunivarsiitii
waanuma yuunivarsiitii seentee fa'aa osumaan dubbisiin fa'aa qabxii hojjettee fa'aa baatu namatti fakkaata. Chaalenjii baay'ee akka qabu haala saniin hin beeku jechuun namni baay'een hin barataa naannoo keenya irraa boqonnaa fa'aa yeroo dhufan isaan agarraa maal jennaa maal garuu chaalenjii baay'ee akka qabu tasuma bakka yuunivarsiitiin galtaa nyaata kee mootummaa si danda'a bakka rafiitii dhiphina hin qabdu bakka kaatee deemtee jiraachuudhaaf anatti fakkaachaa ture. Annaa argan dhufee booda garuu xiqqoo yuunivarsiitiin bakka itti of beeknudhas bakka ittis of balleessuudhaanis beekama jechuun bakka itti waa sirrii dalaguudha. Akkasuma bakkuma haguma san itti baduu dandeenyudha. Akkuma ati jette iddoo firiidamiin yookiin immoo bilisummaan guddaan itti jirudha. Keessattuu dargaggeessa umurii dargaggummaa taateeti gara yuunivarsiitii kan dhufte chaalenjiiwwan uumamaa wantootni akkasii kunniin ni jiru. Keessattuu immoo gara yuunivarsiitii yeroo dhufte kan namoota harawaanis yeroo ni jiraata. Ulfaataadha. Innaa san an akka carraa ta'ee maatiidhaaf dhala lammataatiin maatirraa adda ba'ee firoottan birallee guyyaa 2-3 nama bulaan turredha. Akkas ta'ee akka carraa ta'ee qabxiin akkas dhufee mooraa fagoo nama ga'ee jennaan maatiin si yaaddaa anaafis immoo tabba ture ulfaataa ture yeroo sanitti. Garuu akka carraa ta'ee iskuulii tokkotti waliin baranne akka carraa ta'ee isa ga'ee ture iyyuu akkasii lama ta'aniitu dhufnee chaalenjii baay'ee qaba. As dhufnee nama haaraa baruunis baay'ee namatti ulfaataa. Envaayiromentii adda addaa irraa dhufnee amalli namaa garaagaradha. Jalqaba maatirree adda baatu immoo waa baay'eesti dhaga'ama. Jireenyi ulfaataadha jechuun akka itti barreerraa xiqqoo adda waan ta'eef jireenya iskiitti jiraachaa turre. Ulfaataadha garuu xiqqoo nama wajjin walii galuu kanaanis immoo xiqqoo baay'ee natti yeroon fudhatu. Ijoollummaa dormii kiyyaatiinis walii gallee haala bareedaadhaan innaa fireeshmaaniidhaa qabne haga ammaa jiraachaa jirra. Haga ammaa kan turre jiru akka carraa ta'e immoo waliin jalqabne haga ammaa haga isaa kanaallee barattoonni hin geenyellee ni jiru. Garuu bareeda ture haaluma gaariidhaan wal dandeenyee dabarsaa turre. Fireeshii taatee wanti si mudate yoo jiraate. Mudannoo kana mudannoo baay'ee hin qabu. Garuu mooraan keenya kun guddaadha. Asuma mooraan seenii haala isaanii gungulmaa bifaadhaan daldalaa ture bal'ina isaa akkam akka ta'e yoo dhufnu baay'ee guddaa ture. Akka carraa ta'e namni nusumatu tokko jiraayyuu akkasii firiyaa kiyya wajjin mooraa keessatti warri mooraa Oromiyaa keessa jiraatan illee ni beeku. Dormi isaanii deemisiidha. Immoo akka carraa ta'e amalni ga'ee gaaffii baay'ee jidduu jira jechuudha. Riqichi akkas guyyaa lama guyyaa turree boodadha. Yeroo jalqabaaf mooraan guddaa waan ta'eef boruudhaaf namatti ulfaata. Gara dormii kiyyaa gootaadha jedhee jechuudha. Hundaa wajjin taanee hiriyaa wajjin taanee bakka inni nu yaame sanitti jechuun deemisitti deemaa jiru. Deemnee maal goonaa? Hin beeknu seenii dormii nu bakka dhalatti maal barree keessan kan jennee kan jennee bakka olii gaduu hin laallanne bakka. Jechuun namni dheerarree ilaalu akkas jedhee waan akka hin laalle akkas yoo deemnu dubartootumatu jira dubartootumatu olii gadi jedha. Annaa fuulorii tokkorraa ta'anii dubartoonni nutti Kumaan galii nuti bakka naanis firashis waan turreefis hin naanee maali achi warri achi keessa hojjetan haadholiin gurguddoon kun jiru miti. Hojii tokko warreen hojjetan. Nu laalanii akkasis bakka firashii maalloo keenyaan beeknaan kottaa maal nuun jedhanii. Gara mucaan jirtu mura keessanidha. Kan akka mudannootti waan hin daganidha bakka mooraa seenii. Dormii shamarranii seentee jiru. Dormii shamarranii seenii. Kallattii maamlaka. Dormii shamarranii seennee nutti iyyanii nu waan beeknu hin qabnu. Olii gadi jennaan hin naanii bakka itti deemnu wallaalu bakka as deemuudhaaf iyyi jira. Achi haadholiin gurguddoon ulaalaniituma firashiidha jedhaniituma. Lakkoofsa meeqa deemaa jirtu? Lakkoofsa itti immoo sila dormii shamarranii gamoo isaanii gamatanii booda dormii shamarranii banattanii seentu jechuudha. Akkasuma seenee nu bakka achuma deemsii misuma jedhamu seenii deemnee achi. Moo walii galumaan shamarrii fi dhiirri dormii garaagaraa akka jiraatan beektan ture. Waan jiraatutti beekna akka adda addaa akka ta'e beekna. Garuu karaan jira barriin jira barri keessa yoo deemamu waanuma achiin fa'aa deemnee bira dabarree achi deemisii bakka jedhamu fa'aa deemna fa'aa seenee wanta akkasiin itti mul'ate iyyuu akkasii deemnee bakka achi deemisiin asdhaa lakki deemisii kan jedhamu asii miti jedhanii karaa ittiin seennee irra hin baane
karaa biraa atirii ol qabanii jala fuuldurii waanii Bakka ture garuu naasuu yeroo sana. bakka dubbachuu iyyuu sodaannee maal nama daddarbee akka qoosaa taasonu kanattiin bohaarraa kan maal malee baay'ee itti mudirri nurratti qabachaa turan ijoolleen giisii bara san turan maal akka jalaatiin mucaan wiilkaan wanta kan itti kolfan mudannoo Fireeshiti. Fayyadamaa hin seensisuu tokko seenaarii asiin deemu jedhaniitillee daandii nama jechuu karaa iddoo oomisha midhaaniif namatti kolfuudhaan jecha sana booda ittiin qoosuudhaan. Tole egaati waggaa meeqa amma kan barante waggaa meeqatti xumuraati? waggaa afuridha. Akka isaa ta'ee baasii 2014dha. Kamee lammii as yuunivarsiitii Haramayaatti barnoota muummee maalii barachaa jirta? Kan iddoo reedii xumurteessitee viziitii qofa siyaa fi barnoota maallaan eebbifamuu deemaa jirta? Barnoonni muummee Public Administration Developmental Management Department jedhamu jira. Departmentii saniin yoo rabbi jedhee eebbifamutti jira. Dheeraadha waa'ee maqaan isaa. Public Administration Developmental Developmental Management. Gaabbatee jiru maqaan isaa Paadin. Paadin. Paadin jedhu. Mooraa baay'ee qe'eetti galee maal dipaartimentiin kun hagas maraan baalatis hin jiru hin beekamu mooraa baay'ee qabna. Mooraa 12 caalaa keessatti kennama. Koorsii dipaartimentii fayyaa faasisu akkas paablikiis maal jedhamu jedhamti waan akkatti faasisu garuu public administrationidha yoo gabaabatu. Sabarataa jechuudha. Waa'ee maaliitti garuu maal irratti xiyyeeffata jechuudha? Mee fakkeenyaaf warri wantoota dipaartimentii kana bara maal fa'aa hojjetu? Maal fa'aa solbitu? Akkuma maqaan isaa dubbatu public administration jechuun public jechuun dhaabbatuma mootummaadha. Dhaabbata gara mootummaatti jechuudha. College of Business and Economics jira dipaartimentichi yeroo baay'ee nama barataa muummee public administration ta'e gibbii dhaabee kan itti hojjechuu danda'u wanta baay'ee irratti hojjechuu danda'a. Keessattuu amma seektara mootummaa irratti kan akka teelee, elektirikii, konistirakshinii adda addaa akkas tiraanspoorteeshinii maal kana irratti carraan itti seenamee hojjechuu ni jira. Darbii immoo akkasumas bakka bulchiinsa adda addaa administration waan jedhuuf hooggansa adda addaa illee itti nama affeera. Akkasumas immoo rileetidii waan ta'eef kolleejii biizinasii ikoonomiksii waan ta'eef kan akka baankii carraa seenuu qaba jechuudha dipaartimentichi. Kan of keessaa qaba. So bakka baay'ee seentu jechaadha. Warri dipaartimentii kana barachuudhaaf fedhii qabdan ijoollummaa keetti lammiin maal ta'uuf hawwaatu? Maal ta'e itti hawwaa turteeti? Barnoota maalii barachaa yookiin immoo ogummaa maalii kan bakka fadhatteetti hawwaa turte? Ijoollummaa kiyyatti keessi koo kan fedha qabus yeroo baay'ee yeroo yaadu yeroo daa'imummaa kootti faazariin reediyoo xiqqoo wayii qaba. Reediyoo bakka inni rafu reediyoon isaan daawwatu ganama sa'a tokko fedhakka tirraka adda addaa jira. Isaa sanfaa kee dhaggeeffata. Annaan illee haguma san isuma wajjinan dhaggeeffachaa guddadhes. Maalan beekaa maalan hawwaa keessa kiyyatti gara joornaalizimii kanatti fedhii akkasiin qabaayyuu akkasii gaazexessaa ta'uu akkasii haala akkasiin qabaayyuu akkasii garuu akka carraa ta'e dipaartimentii sana seenuun irra jiraata ture. Infiluensii adda addaadhaan waan fedhii kiyyaa seenee barachuu hin dandeenye. Garuu kana booda itti fufaa nan baradha jedheen ayyaana. Waan rabbiin beekaa. Akkas ture xiqqoo fedhii akkasii na keessa jira. Baay'ee jaallatu keessattuu yeroo baay'ee kana maal fassii kaasee fedhiin keenya ijoollummaa yookiin immoo fedhiin keessa keenya jiruu fi wanti immoo taanee baanu wanti akka taanu barbaadu namoonni baay'een yookiin dhiibbaan hawaasaa haa ta'u dhiibbaan garaagaraa waan akka biraan akka taanee baanu nu taasisu jechaadha. Keessattuu tiiktook irratti illee si beekaa ani iddoo maal jedhee yaadaan ture joornaalizimii waan akkas akkasiisan ogummaa gaazexeessummaa waan barachaa jirtu natti fakkaachaa ture. Maaliif kallattiin namoota ittiin dambiigoota fi kallattiin miidiyaa itti fayyadamtu waan akkasii fakkaata waan ta'eef jechaadha. Keessattuu barattootni immoo yeroo yuunivarsiitii seenan dipaartimentii kan galu jedhanii yeroo baay'ee yeroo namoota mari'atan nan dhaga'a.
Wanta akkasii gosi mudateera. Keessa namoota filachiisan yookiin immoo dipaartimentii kam seenu jedhanii ta'u yeroo baay'ee namoota isaan dura ba'anii fa'aa abboota isaaniitiin yookiin immoo namoota rool moodel jedhatanii ni mari'atu. Bilbilaanis yeroo baay'ee nagaamsicha. Mee kanarratti maal jettaati? Mari'attee dipaartimentii kana seente immoo keessuma fedhii keetii. Yaa baay'een keenya wanta akkasii kanaan attaak hin taane. Yaa mari'attee tan jechuun yaa influensiin jira jalqaba lamaatiinis kan barbaadu akka loosii seera baradhuuf ture. Yaa seera immoo ofuma bakka jechuun seeruu siin barbaanne akkasii yookiin maal qabaa yookiin siin qoramne siin maal darbee immoo amma namni yeroo baay'ee kan yaadu dipaartimentii kamiraan eebbifamee ittiin nyaadha. Isa kamtu na nyaachisaadha malee isa kamtu fedhii kiyyaadha isaan kan gammadaa hojjedhaa waan ta'eef kiyyaan maatiin baay'ee kan akkasitti yaa'u jiraachuu mala baay'ee jiraachuu mala garuu baay'een isaanii akkasitti yaadan yaa biizinasii siintii isaanii baankii seentaa carraa hojii qabaa baankii dhuunfaa baay'ee jira maal wanta jedhamu jira saniif jooyin mudhee jechuudha koolleejjii kana namoota barattoota kana booda dhufaniif akkasumas immoo barattoota amma dipaartimentii seentaaf jiraniif asuma dhaamsaanii qabu. Dipaartimentii yoo seentan nama nyaachisaaf hin seenina jechuun ittiin baatis nyaachuu dhiisuu dandeessa. Seenuun that much and recommend isiniin hin godhu garuu wanti fedhii keessan jiru faashinii isin qabdan maalidha? Akkas gama aartii dandeessu taanaan gama maalitii maqaatiin joornaalizimii akkas maal seenaa baradhaa. Tiyaatii maal jiraatii mooraan akka carraatii mooraan keenya hin qabu garuu warri mooraa biraa barataniif waanuma faashinii qabdan seenaatii baradhaa. Nama nyaachisaa yoo rabbi jedhe isaaniinis yoo baranne kun nyaanna wanti hin dhorku sun fedhii keessanii gaggeeffamaatii dipaartimentii yoo hin godhaamile fedhii maatiif yookaan gammachuu nama biraatiif jettanii jireenya haftee keessan jireenya barbaanne akka hin jiraanne. Dhugumatti baay'ee wanni ani yuunivarsiitii hangam xumurutti tarii ani si bara jechuu kooti miti. Ani yeroo ijoollummaa kootti wanti inni barbaadaa ture kan biraati. Kanan dhahee immoo kanan biraati. Faashiniin keessa koo jiru kan amma ittiin jiraachaa jiru kan ittiin nyaachaa jiru waan biraati. Yeroo baay'ee maaltu jira dipaartimentii kana baratteen qacaramtaa wanti jedhamu jira. Gabaan isaa jira akkuma kan maqaastisan jecha. Kanarratti hundaa'uudhaan kamiin akka qacaramaa kamiin akka qacarama. Baay'ee asirratti wanti jala sararee ta'u keessattuu namoonni eebbifamanii lafa jiranis namoota immoo ganaa eebbifamuuf ganaa hojii barbaachuuf jiranis tariitii hojii wayii fiitni goota taana hojii sanii madaalta taana ni dandeessa taana. Wanti hin qacaramneef yookiin ni dandeessa kanan ofii keetii yoo jechuu dandeessa argite wanta adda addaatiin faashinii keessa kee jiru taanaan jecha. Garuu kan barattee baateef qacaramuuf taate taanaan tariitii irra caala namoota paartii keessa isaanii fedhii isaanii baraatan san fedhii kee taanaan wanti milkoofne wanti ittiin hin qacaramneef waan jiraatu natti fakkaatu. Campus Life. Yeroo baay'ee namootni wantootni yuunivarsiitii keessatti taasisan wantoota baay'eetu jira. Fakkeenyaaf egaa keessattuu mee yeroo bashannanaaf yaadootii of bohaarsuuf haa ta'utii mee maal fa'aa fayyadamtaati? Yeroo boqonnaa keetti sanbattan irraa haa ta'u mee maal gochuu dandabarsitu? Yeroo baay'ee yaa hunduu barataa mooraa haguma isaanii akkasumas yeroo guyyuu hunda dubbisan jechuun miti. Yeroo boqonnaa keessatti viidiyoo adda addaa bashannanaaf yoo ta'e filmoota adda addaa jechuun kan fayyaduu danda'an. Fiilmuma hunda ilaaluu osoo hin ta'in fiilmii biyyaas namni tokko ilaalee rikoomandii gochuu danda'a. Dukaan waan tokko irratti agartee ilaaluu dandeessa. Wantoota akkas ilaaluu darbee immoo wanta viidiyoo dhaamsa qabu keessattuu yuutuubii irraa gooftaan kan na fayyaduu danda'u. Yeroo muraasa yeroo hin qabsanitti viidiyoo akkasii kan ilaala. Darbee immoo gibbiin miimooriidha. Mooraan miimoorii waan ta'eef mooruuf asii baanii jireenyi quunnamu amma chaalenjii argine jennee taasifamee chaalenjii kana caalu akka nutti dhufu beekamaadha. Nama eebbifamee fayyadamaa olaallee broadcast adda addaa dhageenyu jireenyi mooraa jireenya jannataati jedhu yeroo baay'ee. Nu amma asii fixuu keenya ilaalla malee booda chaalenjiinis akka jiru beekamaadha. So asii ba'ee chaalenjii tan deema amma chaalenjii keessas hin jira jechuudha. Chaalenjii ma jiru isaan gara gammachuutti geeddaranii yeroo bareedaa isaa hiriirtoniinis ta'uu danda'a. Taayimii ariifisaa
Yaa hiriyoota qabu ijoollee tokko ijoollee kilaasmeetii wajjin ijoollee wajjin wanta akkasii bashannana dabarsine Yeroo baay'ee ni dabarsina. kaaffee Walitti dhufeenyi yeroo ani kaaffee wajjin qabu yeroo akkasiiti baay'ee ol jaalanna baay'ee gamoo tokko malee walirratti ciitiin goonu irratti mabiraayyaa. Ndi borsanii junna sintisaa irratti ciis goonu saniif walumaa galatti kaaffee wajjin hariiroo guddaan qabu jechuun yaa barataadha. Barataa akkuma isaanii immoo kaaffee seenuun dirqama. Yoo maatiin wanti tokko nama yaadate maal fa'aa akkas hin galamne malee barataan kaaffee baay'ee seenu. Baay'ee kaaffee baay'ee seenu. Kanaafuu ati kaaffee dabalanii gurbaa waa fudhadhu gaafa jedhan jechuudha. Tarii fudhachumaaf dhaltee achumaanii. Yaada biizinasii ta'uu danda'a. Biizinasii waan hojjetu natti fakkaata. Mee hojii keessattuu viidiyoo kana ተመራቂ ተማሪዎች እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን ደስ አለን። አሰፍታችኋል፣ ሽቶስ ገዝታችኋል፣ መነጽርስ አዛችኋል። akkam hojii barnoota cinaatti biizinasii waan adda addaa ni yaalta. Hagas mara baay'ees ta'uu baatu humna keenya barataa ta'uu keenya biyya iyyaalla. Amma keessattuu barataan baay'een gara eebbaatti deemaa jira. Maal wal qabatee sa'aatii shittoo adda addaa habilii adda addaa hin finna. Haala mijaatiin haala barataa miiliin kiisii barataa ilaallee madaallee finna jalqabamee finni haala sanii ilaalee yaa barnoota xiqqashu irratti qabannee barataadhaaf dhiyeessaa turre. Annaa yaa barachuun keenya wanta akkasii hojjechuudhaan ilaalu. Amma keessattuu barachuun waggaa lammaffaa waggaa sadaffaa waasiin nu hojjetan mooraa keessatti barnoota qofaa alatti akkas jiru ulfaata. Keessattuu amma ijoolleen baachii keenyaas ta'e anis ta'e waan itti gaabbuun qabu jechuun kanarra osoo amma wanta akkasii jalqabanii hojjetamee jalqabee hojjetee yoona inni kan wanta hojjetu gadi. Kanaafuu carraa qabdan itti fayyadama. Barnoota qofa ulfaataadha jechuun amma haaluma sooshaal miidiyaa irra jiru beekamaa zamana kana ulfaataadha. Namni asii fanis ba'ee haalli jireenyaa beekamaadha. Qaala'insi jireenyaa mala akkatee beekamaadha. Isaan wal qabatee carraa qabdanii wanta hojjechuu qabdan taalentii qabu taanaan fedhii qabu taanaan itti cabsaa fi hojjedha. Sooshaal miidiyaa kanarratti namootni baay'een yaadota garagaraa yoo sii kennan nan argaa. Keessattuu dhiyeenya kana koontentii hawaasa jara hordoftoota keetti ta'eerta. Oromummaa isheetti anka dhumaan ibsa. Shamarran immoo baay'ee waliin hojjechaa jirta. Sababa isaas beekuu baadhu. Yaada baay'ee mootummeetti isaan godhu yaada baay'ee isaan kakaasu barreessitee itti kenna. Si hammatu. Mee keessattuu immoo sanaan ol qabatee koomentii baay'ee na hubachiise tokko gurbaa shamarran Muhammachaa lolii eegsitii. Eegsitii qabda. Eegsitii qabda. Beekame shamarran Muhammachaa ooltamu. Parbasiin koontentii kanaatis immoo shamarran hammachuudhaaf moo akkamii kan jechaatti. Sooshaal miidiyaa jedhamu jalqabumaa yookaan sooshaal miidiyaa irraa inni barata yookaan itti bohaara. Namni akka itti bohaaruu fi keessattuu kaasteettaa mucaa tokkoo fi mucaayii tokko maal namni wanta eeguu danda'a. Just ani barreeffama san irratti baay'ee bareedu waardaan beeknaa wanta jedhu akkas barreessee katabiitti kennee fi garuu haala biraatti hubatee waan kan godhatu kennee miidhaa itti fakkaatee maal yaadeeyyuu akkasii wanta akkasii jijjiira. Yaa dubartii qofaa maxxanuu wanti jedhamu dubartii qofaa miti. Yaa keessattuu dhiyeenya kana
ijoolleen jisii qophii baay'ee qabu akkasii iventii adda addaatti qophaa'aa ture mooraa keessatti sansanii wal qabatee waanuma aadaa isaanii ibsu bareedina aadaa isaaniis maalummaa isaaniis kabaja isaaniis akkasumas immoo qormaata fixuu isaaniis kaalcheddee kabajuu isaaniis wal qabatee waartii irra turanii sanuma sanin akkuma ashaboo ta'ee isaan bareechu qomaaf malee wanti qofaafis miti dhiiraafis hin hojjenna jechuu barbaade. Fuulduratti. Fuulduratti. Namittiin erga dubbii dhufee waggaa 4 guutee jira. Waggaa 4 kana keessatti immoo wantootni baay'een ni jiru. Wantoonni dhuunfaa darban jechuudha. Akkamitti aktivii taatee ba'aa jirta yuunivarsiitii keessatti hiriyaa jaalalaa eegalteerta jalqabdeerta qabatteerta. Yaw akkuma ati jetti mooraa keessatti namni adda addaa qaqqabna. Gaa'umatti garuu jechuun danda'u jechuun walumaa galatti hariiroo jaalalaa jalqabee keessa sanyii maalummaa hin jiru. Akkuma agartu kanas Ingilisti waa jedha. Just garuu kiraanshiin jiraachuu danda'a. Bareeddii maaliitii maali malee saniin kan darbe akkas jaalallee qabadhee maal nama hin jiru. Akkasuma fi kana godhamachuu. Ammachuu jechuun hojiidhaa fi viidiyoodhaa. Yeroon gaddisiisaa yeroon baay'ee jibbisiisaa kan dabarsitee jira. Turtii yuunivarsiitii keessa taasise keessatti. Yaw ivantii adda addaatu siqnamuu danda'a mooraa keessa naateessu. Guyyaa guyyaatti deelii raawutiin adda addaa jira miti wanta baay'ee siqnamuu danda'a. Yaa garuu wanti guddaan baay'ee naqunnamira jedhee yaadu yaa chaalenjii qabu xiqqoo namni walii galu maal tokko malee namni garaagaraa adda addaadhaa maal inni tokko chaalenjii ta'uu danda'a. Dandeemmoo dipireeshinii fa'aa keessa isiin akka takka barataan mooraa yoo taatu dipireesii fa'aa ta'uu dandeessa. Miibii qormaan sirra ga'uu danda'a. Dandeemmoo maatii biraa rakkoon adda addaa qunnamee asitti dhiphina keessa seenuu dandeessa. Yeroo tokko immoo hin dhiphatta fa'aa jechuun maallaqa fa'aa dhabdee kan ittiin buna fa'aa dhabdee fa'aa ta'uu dandeessa. Bicha wanta adda addaa jira. Yaa mooraa seenuunis baay'ee nama fayyada. Chaalenjii akkasii osoo seenuu dhaabaanii arguu dhiisuu mallaayyuu akkasii. Chaalenjoota baay'ee waan nama sitti hin dubbanne baay'eetu jira. Caalaanna mooraan baay'ee. Baay'een mooraa nama kana booda dhufuufis nama kutaa gadii nama barataa dhufuufis dhaamsanii qabu mooraa seenuu gabaabsummaa qabu jechuun ittiin hojjetaa jireeti. Mooraa seenuu chaalenjii baay'ee jira. Nama wajjin nama jaalaatee waggaa horoggaasatti ta'uu jechuun ulfaataadha. Amala akkamii jira? Chaalenjii akkamii jira? Haa ta'uuf akka jiraattus kan beektu mooraa seentee rakkoon adda addaa ibsu quunnamu meebii hiriyaan illee fuulatti garagalchuu danda'a. Akka carraatee haalli mijoon dhufee maatiin illee jechuu danda'a beekamu jeegalee. Annaa ofii jiraachuu keedhaaf atumti akka jirtu beekumsi waan guddaa ta'e wanta akkasii immoo kan beektu mooraa yoo seente. Bakka ofiif si malee namni biraa akkasii hin jirre yoo dubbistis kan of fayyadu ofumatidha. Yoo hojjettis of fayyada. Yoo of fayyadde yoo ofiif taate nama biraadhaafis envaayiroomentii isa bira jiru maatiidhaafis hin geessu jechuudha. Garuu jalqaba ati jiraachuu qabda. Ati jiraachuudhaaf immoo chaalenjii adda addaa bira qabda. Yaa zaasmaach ani chaalenjii guddaa bira ga'ee miti. Gorsa kana kanan dubbachaa jiru. Garuu waanuma turtii waggaa sadii keessatti naqunnamidha. Chaalenjii baay'ee jira. Chaalenjii guddoo baay'ee jira garuu muraasni isaanii kan adda bakka amala namaa dandeessee jiraachuu guddaadha baay'ee. Rakkattee gaafatti birrii 50 jiran mooraa keessatti jechuun namarraa siqeeffattee maal sheemiin si qabee karaa haala kufattee miti qaala'insi jireenyaa haala kufattee suuqii deemuu qofaa miti suuqii dhistee deemuu qofaa miti mooraa keessattis jira. Nama tokkorraa maallaqa fudhattee fa'aa osoo hin kaffaliin hafuu dandeessaa. Darbii qarshii 5 of keessaa dhabdee osoo waan barbaadde waan baay'ee kan gochuu barbaaddu osoo qabdu osoo hin godhin fadhiisuu dandeessa. Gochuu barbaadda garuu gochuu hin dandeessu. Wanta si qabu miti. So wanta akkasii kana kan beektan an akkasitti amma yoo naasa'u waan osoo isinitti fakkaachuu danda'a yookaan afaan amma jedhamu saaksis jettanii fudhachuu dandeessu. Garuu
Nama manaa mooraa seenuun hojii qofaa fi miti seenaa keessatti of build of godhu. Waan akkamiin baarratti maal taate? Okay, eventii baay'eetiin hin qophaa'e yeroo baay'ee mooraa keessatti naan akka jalaa ta'e immoo kutaa dakaalaa jalqabee akkasumas miidiyaa maal kanarrattis hojjechaa ture maal faashinii jalqabasitti meera faashinii akkasiin of keessaa qabaa. Ana mooraa keessatti wantoota baay'ee qophaa'aa ture. Inni jalqabarraa kaasee baachii keenyarraati haaflaayifii kabajuurraa jalqabee haaflaayifirraa jalqabnee waggaa haafii keenya waggaa fintilee waggaa lammaffaa keenya kabajnee laasufee akkasumas barsiilee hin jira. Darbii muuvii naayitiin adda addaa illee jira. Baratti tokko waliin ta'anii bakka tokkotti yeroo bareedaa dabarsaa muuvii bareedaasaa kan nama barsiisu faalaalaa ture. Wanti akkasii darbii immoo aadaa keenya kan itti ibsinu raawwanne irra jennee kan itti bashannannu wantoota akka kaalchar deeyifaa eventii akkas artistoonni beekamoo itti affeeramanii dhufanii seenaa isaanii shaayilii isaan qonnamne akkamitti bakka isaan irra jiran akka ga'an fa'aa ekspiraansii jireenyaa isaanii fa'aa ibsaa turanii eventii akkas akkasii mooraa keenya keessatti qophaa'aa ture. So wanta akkasii fa'aa irratti hirmaachaa ture. Lammittiin amma yeroo ammaa kana naannoo foolaarii 2020tti dhiyaatu qabda. Keessattuu wanti gama sooshaal miidiyaatiin taajjabu atis namoonni baay'een kan taajjaban keessattuu koonteenti kireetarii warroonni ta'an karaa sooshaal miidiyaatiin ijoolleen keenya yeroo dhufan ijoolleen baay'ee hojjetan koonteentiiwwan adda addaa kireet godhanii shoowwan adda addaa poodkaastii adda addaa yoo hojjetan foolaarii fi laayikii baay'ee argachuu irratti baay'ee rakkatu. Wanta akkasii keessattuu tiktookarii afaan oromoodhaan hojjetan baay'ee isaanii hin qoonnuma jechuun viidiyoon hin dalagama akka koonteenti kireetariitti viidiyoo tokko hin hojjenna. Viidiyoon afaan oromoodhaan hojjennu yeroo baay'ee viidiyoo guddaas hin qabaatu laayikii guddaas hin qabaatu. Kanaan gaafinatti ta'u sabni keenya kun xiqqoo ta'eetu viidiyoo fi laayikii dhabe immoo maaliif jedhee gaafinatti ta'a yeroo baay'ee miidhaa hanqina nurraa jiraachuu danda'a. Wanti uummata kana ilaalu hojjechuu dhiisuu dandeenya. Waan tokko uummata kana fit gochuu dhiisuu dandeenya. Garuu viidiyoo afaan biraatiin hojjennee muraasas ta'u xiqqoo fooyyii qaba. Hin ilaalamee jira viidiyoo. Garuu afaan oromoodhaan maaf hin ilaalamee jira. Kanarratti uummanni keenya yaa sirriidha. Uummanni keenya galaana wanti uummata keenya bakka bu'u sirriitti itti aanee hojjechuu dhiisuu dandeenya. Hanqinni nurra jiraachuu danda'a. Garuu akka yaadaatti uummanni keenya uummata baay'ee qabna. Wanti uummata keenyaaf ta'u sirriitti hojjechuudhaaf hin yaala hin hojjenna miti. Garuu uummanni keenya haaluma kana inni sappoortii nu godhaadhaan cinaa dhaabadhaa laayikiidhaanis koppiliink ishee bulchuudhaanis cinaa dhaabadhaati. Viidiyoo ariifii afaan oromoodhaan hojjennee gara keessanitti hin dhufnaa. Akkuma jetti kunaan Febraarii 2020 ji'a sadaasaadhaan eegalee tiktokii deemuma kan hin jalqabe. Yaa 2020 ga'eera. Yoo isin tumsitanii sun deeggartan viidiyoo kan hojjennu uummataa fi sinii fi isin jajjabeessitan mucaan hawwatu sana kana caalaa uummanni kun waan isaaf barbaadu. Keessattuu karaa aartiitiin ta'ee karaa tokkoon beekuu malta hin beekta. Xiqqoo duubatti hafnee baati. Yoo naannoo amma akkuma biyyattii keenyatti yoo ilaallu aartiidhaanis ta'ee gara tokkoon xiqqoo duubatti jennee ilaalla. Wanta duubatti jennee kana fuulduratti fiiguudhaaf immoo nu jajjabeessuu qabna. Hojjaa dhaabachuu qabna. Akka aadaa keenyaatti amma humni keenya danda'utti qabannee dhufuudhaaf qophiidha. Isin immoo nu jajjabeessaa jechuun barbaada. Yaada baay'ee bareedaa. Keessattuu egaa lammittii yookiin immoo lammittiidha. Tiktookiin fuulli tiktooki isaa jechaadha. Naannoo fooloowarsii 2020 kan qabu. Egaa seentanii viidiyoowwan isaa ammas daawwachaa turre jechuudha. Wantoota inni hojjechaa ture. Keessattuu barattoonni yuunivarsiitii yeroo wantootni baay'een firiidhaan ni jiraatu. Keessattuu sooshaal miidiyaa fayyadamaniitu beeksisoota adda addaa fa'aa hojjechuu wantoota akkas akkasii sun lammiin foorshuurzaatti beeksisa tokkiin fa'aa hojjechaa turteessa. Baroota suufitiif jechaadha. Keessattuu mooraa keessa taa'anii foolaarii baay'ee gaafa qabaatan dhaabbileen adda addaa barattoota yuunivarsiitii irraa kaamii jeneraate gochuudhaaf beeksisoota adda addaa akka hojjetan ni barbaadu waan ta'eef waayifaan firiidhaaf jira. Bilbila keessanii qofa viidiyoowwan adda addaa wantoota barsiisoo bashannansiisoo ta'an hojjettanii hawaasa keenya bira uummata keenya bira waan hawaasa keenya uummata keenya madaan hojjechuu ni dandeessu. Asumaan immoo
Nas lammittis follow godhaa. Keenya immoo subscribe gochuu hin dagatinaa. YouTube keenya illee jechaadha. Lammittiin bara kana ni eebbifama. Eebbifameen boodamee maaltu si eeggata? Maal yaadee jira? Kan jedhu sumarraa dhageenya. Mee lammittii ati maal yaadee jirta gaaf? Egaa eebbi kee ji'a waxabajjii keessa ta'uun isaa waan hin oolledha. Erga eebbifamteen boodamee jireenya kee haala kamiin adeemsisuuf yaadaa jirta? Kaafoorri ulfaataadha. Jireenya after graduation jiru. After graduation jiru ulfaataadha. Yaa garuu graduation booda xiqqoo yeroo sinan qabaadha jedhee yaada. Keessattuu ani immoo sooshaal miidiyaa kanarratti hedduu kan hojjechuu waan barbaaduuf yeroo badhaasa nan argadha. Saniif sooshaal miidiyaa kana sirtaan jabeessii hojjedha. Erga mooraa qaabeetti yaa'u waan taarifiidhaan egaa kontinitii haaraa akkanaan yaadee jira. Kontinitii haaraa kana qabadhee gara uummataa dhufuudhaaf qophiidha. Xiqqoo amma dubbisa hojii isa qabatee haalli jijjiiruu haalli gosa ulfaataa waan ta'eedhaaf akkuma duratti kaasuu dhaalitti wanta uummata kanaaf malu akka yaadaatti kontinitii yaarii fi qabadheera. Kontinitii masanan jabeessee hojjedha. Darbee immoo akkas yuutuubii adda addaa hojjechuuf fedhii akkasiin qaba. Sooshaal miidiyaa kanarraa bifa gaabbuu garuma sooshaal miidiyaa kanaatiin deemaa jechuudha. Kanaafuu fooloworoonni kiyyaa eessayyuu deeminaa erganii mooraan eessa argamee waan baay'ee taasisa. Egaa fuuldura kana exit exaamiin jira. Akkamii exit exaamiidhaaf qophiin taasifamaa jiru? Yaa'u keessattuu warri baachi keenyaa baay'een isaanii ministeera tokko laabsiidhaan dubbataa kan jirudha. Akka carraatii mooraan keenya immoo ministeera sadii waggaa tokkotti barachaa kan jiru. Fulbaana simneetii haga ammas ministeera sadii barachaa jirra baay'ee. Anna xiqqoo yeroo nu qabnu xiqqoo yeroo muraasadha. Rabbi wajjin haala danda'amaatiin koorsota egzaamii irratti dhufan kabee gochuudhaan yaalaa jirra. Dubbisaas numa jirra. Yaa nuti egzitis guyyaan qoramnu akkasii foomeera. Yaa rabbi wajjin tuma jirra. Jabeessaa jirra. Jabeessaa jirtu jechuudha. Campus Life, Campus Life. Yeroo bareedaa waliin dabarsine yaadota garaagaraa mukaasteerta barattoota nuuf gorsiteerta. Egaa mee dhumarratti dhaamsa xiqqoo gara kaampaas laayifii sagantaa kaampaas laayifii kanarrattis ta'uu danda'a. Barattoota si faana eebbifaman giraajuweet gochuudhaaf deemaniifis ta'uu danda'a. Dhaamsa qabdu jira cabaasii kan laata. Jalqaba irratti kabajanii qophii bareedaa qophii kana fakkaatu irratti naaf firuu keessaniif guddaa galatooma jechuun barbaada. Akkasumas immoo warri viidiyoo kana ilaalaa jirtan yuutuubii kana sabiskiraayib godhaa fi darbee immoo barattoota eebbifamoo baranaaf ijoollee baachi kiyyaa hiriyoota kiyyaa naannoo keessanii bakka jirtanitti bakka gammadanii bakka har'aan geessanii egzitii fuuldura kan hamma irratti innis nama milkeessus innis nama milkeessu jechuun barbaada. Yaa'u akkuma sila kaasaa ture immoo tiktookiin yuuzariin isaa lammitti 29dha. LAMETIIdhaan bakka bu'aa. Sanaa jechuudha barreeffama fa'a. Yaa isa seenaati. Fuuldura godhaadha. Viidiyoo keenya ishee godhaadha. Yaada bareedaa qabadheen jira. Yeroo dhiyootti waan taarifiidhaan eegaa isin jechuun barbaada. Inni keessanuu guddaan agalatummaa keessattuu maatiin hullee hagaarraa cinaa ta'anii duuba ta'anii sappoortii moochaadhaan ga'anii isaan kee galatoomfachuun barbaada. Mooraa keenyas galateeffachuun barbaada. Namoota maqaa keessan hin kaasne dhiifama yoo jiraatanii hunda keessan galatoommaadha. Isin baay'ee galatoomuu jechuun barbaada. Guddaa galatooma. Egaan hordoftoota keenya turtiin nuti lammitti yookiin lammeessaa faana taasisaa turre kana fakkaataa akkatti bohaartan akkatti bashannantan homaa shakkiin qabdu waa hedduus akka irraa bartan. Egaa caalatti immoo kontentiiwwan lammittiin yookiin immoo lammeessaan hojjetu ilaalaa itti bashannanaa akka waliin turtaniif keessattuu immoo erga eebbifameen booda kontentii baay'ee bareedaa ta'e kan isin barsiisu kan isin bashannansiisu qabatee dhufaa jira. Kanaafuu maatii taatanii ammumarraa fooloo gochuudhaan isa faana akka turtan isiniin gaafadha.
Warri yuutuubii yoo maltiimiidiyaa immoo sagantaan kaampaas laayifii kan itti isinii darbu sabskiraayib gochuudhaan maatii keenya ta'uudhaan akka faana turtan asumaan isin gaafadha. Qopheessee kan isiniif dhiyeessee kan isin biraa gahaa ture ani Shimallis Badhaadhiiti. Ogeessi kaameraa keenya Saamsoon Taamiruu faana tulee jira. Fayyaadha. Dhugi keessaa dhugi.